keenya jirra jirtu seenin jecha haramoo buna dhugaa jechuudha. Koottaa buna dhunnalleedha. Buna dhugaamee waan tokko waliin dubbanne jechuudha. Waa'ee piraankii isaanii irratti ilaalchisee to'i. Egaa namoonni baay'een keessanii maal jettan seetanii osoo ana ta'ee hin dhiisu obsa qabdi warreen jettanis jirtu. Galatooma ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Inni biraa immoo diqaalaa isaa bakka barbaade yaa dhaqatu osoo ana taate iyyeen biyya walitti yaasaa warreen jettanis jirtu jechuudha. Hedduun ajaa'ibee jechuun namni tokko hin dogoggora. Namni tokko hin dogoggora. Namni hin dogoggorre hin jiru. Maa dogoggorte namaan hin jedhamu jechuudha. Hamma namaa danda'ameen dogoggora isaatirraa akkasirraa gochuun taasisa malee siriyyuu gara dogoggora biraatitti akka deemu isaa hin eeyyamu jechuudha. Maaliif fakkeenyaaf amma seera amantaa keenya keessatti jechuudha. Abbaan manaa hin dogongora. Maaliif nuti bultii keenya dhiisee biraa deemne mitiiree hojjechuudhaaf biraa deemne. Hojjechuuf biraa deemne immoo namni foon uffate tokko erga nyaatee dhugeetti dogongoruu danda'a. Waan biraa keessa seenuu danda'a. Tariiti waan akkasii kun jiraachuu danda'a. Dafneetoo miira ho'aadhaan bultii keenya diiguu osoo hin taane miira tasgabbiidhaan bultii keenya jabeeffachuu waan immoo dogongoratee jiru san immoo sirreessuun hin danda'ama jechuudha. Sirreessuun hin danda'ama. Fakkeenyaaf amma inni yeroo sanitti daa'ima uummatee buna buusaa sinitti taasaa jechuudha. Bunni sun jalaa qorre mee abbaa miliyoon nagaa gaafadhu uummata. Harri kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya akkam bultanii nagaartuu isin jedhanis yoo akkuma jedhamutti yaani dubbatamee kan ishiin amma dubbachaa jirtu warroonni akkana itti dubbatanii waan akkanaati dongorrillee jiraachuus danda'a ka jetteefi maarree dhuguma namni akkuma hin jette kana dongorri jiraachuu danda'a. Moo namoonni akkanaatillee jiraachuu danda'a akkuma amma piraankii dheengadda nu hojjenne kanarratti maaliif dhuguma namni hin dongore maaliif kanaaf namni waan akkanaa kun waan jiru waan ta'eef asirratti mee ishiin waan komii kana waan ishiin dhiyeeffatte walumaan ilaalla jechuu barbaadeni. Komii miti jechuudha. Amma laali yaada namoonni baay'een osoo ana ta'e hin dhiisu. Osoo ana ta'e nan maraadha. Osoo ana ta'e akkasan ta'a jedhanii wanta dura darbe tokkoof wanta dura dogongorame tokkoof immoo sammuu ofiitis maraachuun bu'aa hin qabu. Jireenya ofiitis jeequun bu'aa hin qabu jechuudha. Kara ta'uu akka ta'u godhu malee. Innaati immoo namoonni hedduun keessa wal mari'attanii hojjettanii jettan jechuudha. Yeroo piraankii jechuudha. Wal mari'attaniiti malee ishee silaa hin maraattiyyuu akkamitti callistii kana hunda namni jedhe jiru jechuudha. Yeroo sanitti fakkeenyaaf ollaa jira beekaa, ollaa jira waa hedduu jira. Namni immoo nama dhagaa malee homaa namaaf hin godhu jechuudha. Akkana godhe barri ishii akkana godhe ishiin immoo akkana taate jedhaniiti namni namatti kolfa malee namni homaa namaa godhu hin jiru jechuudha. Namnis yaa'eef. Kanaafuu tasgabbaanii jireenya mana ofii keessaa furatu malee iyyaniif bakakkaa buusaniif nama walitti galabbataniif wanni dhufu tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Jireenya ofii keessatti akkuma dura isin jedhe dogoggoruu waanuma jiru hundi keenya hin dogoggorra. Shamaras haa ta'u dhiiras haa ta'u hin dogoggorra jechuudha. Keessattuu dhiironni murteessuun hin barbaachisu akka hunda hagas hunda jechuudha. Loleen jira haga anaaf danda'an jechuudha. Ani danda'ee waan tokko dafee iyyee hin dubbadhu jechuudha. Iyyee waan dubbadhe yookaan nan boo'aa yookaan waan wayiiti malee yeroo sanitti homaa takka gochuu hin danda'u jechuudha. Walumaa galatti turee aarissuun gaafa narraa galeeni waa jechuu danda'a. Amma sanuyyuu haraa fidi jechuun kiyya sunuyyuu yookaan daa'imuma keessanuyyuu fudhadhu ishiin hiree ishee haa barbaaddattu jechuun kiyya sunuyyuu tasgabbaa'eetiin malee osoo miira aarii sanii beekeetu hin haasa'u jechuudha. Namni immoo amala tokko hin qabu jechuudha. Iyyitanii amalaa warroota keessattuu bultiitti deemaa jirtanii jechuudha. Iyyanii biyya ofitti baasaniif nama ofitti baasaniif wanti godhan tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Abbaan manaa yoo dogoggore abbaan manaa
yoo dogoggore iyyanii biyya baasaniif namni yaa'eef wanni godhamu tokko hin jiru jechuudha. Kanaafuu itti ilaala. Hiriyaa keessan yookaan abbaan manaa keessan dogoggoruu danda'a. Dogoggora isaa san mootu inni jechuudha. Dogoggora isaa san mootu sirreeffachuu danda'a. Tole dogoggoreen jira akkanatti hin dogoggore. Kanaafuu maal gochuu naa wayya jedhee gaafa isin mari'atu yeruma san bultii keessan diiguuf yookaan hiriyaa yeroo dheeraa wajjin turtan sani adda bahuudhaaf hin murteessina. Gadi taa'aa ilaala. Maaliif booda isin dhibaa yookaan booda itti gaabbitu jechuudha. Kana fakkaata haasofni kiyyaa. Yoon isin mufachiise warroon akkasii sun dhiifama isin jedha. Egaa piraankiin keenya immoo akka isin bashannansiises immoo argaa jirra abdii qabna. Akkasuma qophiilee birootiinis akka isin dhufnu yoo barbaadan laayikiin keessa sabskiraabiin keessa sheeriin keessa nu biraa hin hafin isin jenna. Ammaaf immoo koottaa buna dhugaa isin jecha abbaa milee ummee waan ani jedhe kanarratti waa xiqqoo nu dabalaati hin goolabna. Asirratti anis waan hin dabalu kaanatu dubbattee jirta. Asirratti amma jettuun kana dhuguma namni dogongoraan akkuma jirutti ta'e namni immoo yoo haalli akkanattillee kan jiraatu ta'e kan dhugaatis kan ta'u yoo ta'e wanni kun immoo lolaanis wacaanis oduu hin taane jechuudha. Akkuma kun ollaa waa dubbatee kaan jedhee namni dhufe maallee uummanni si godhu si jiru tirfii waree abbaa zoobichaa ta'a. Maaliif abbaan lamaan dhimmi kun erga ta'e erga dubbatan erga beekamiin booda wanni kun waanii fi dakki wanni kun sin hawwaata. Wanni kun karaa shaggaarra hin jirtu sin baasu karaa kanarraa deebi jedhanii abbaan lamaan wal amansiisee yaada wal deeffata. Lolaan lolonstaan jechuudha. Maaliif lolaaniif illee maa bu'aan buusu tirfii lolaan walitti jabeechuudha mana walii diiguu ta'a. Iccitii waliif illee baasuu ta'a. Kanaaf iccitiin immoo jarri lamaan erga wal beeke yookaan walii eeyyamuu jira yookaan immoo akkuma jedhu yaada kana adda furmaata godhuu jira. Kanaaf yaadni kun bareeda akkasitti lola odoo hin taane jechuu shaggaattee warroonni akkanaatillee kan jiraatu ta'e akka tasaa icciitii kana oduu nama biraatiin hin geenye. Hiriyaanuu dhaga'uun qabu. Abbaan lamaan erga dhaga'e yoo gamtee ta'e abbaan lamaan bira kan darbu ta'e hiriyaan namni hiriyaan dhabu. Hiriyaa tokkotti himatanii anis hiriyaan ani qabu yookaan atis hiriyaati qabdutti himeen wanni akkanaa kun lakkii nurra ga'ee jira. Waan akkanaa kan akkaman godhan hin jennu. Oduu sitti illee himuu ana hiriyaa keetti himee hiriyaan kee dhufee sitti himee tasgabbiidha sitti hima. Atillee akkas natti himtee ta'u haala kanaan kan furmaata argatu malee lolaawwanni ta'u hin jiru. Shaggumattee jechuu barbaade sana asirratti warroonni akkanaa hoo jiraatani haala kanaan wal sirreeffachuun bareeda boruufillee mana ijaaruu ta'a jechuu barbaade. Bultii ofii diiguun barbaachisaa miti. Kanaafuu waan dogongorame tokko immoo walii sirreessanii jireenya ofii waliin ijaaranii waliin deemudha. Kana fakkaata. Dhugaa dubbachuuf haalli piraankicha sanii baay'ee ulfaataas ta'u miira tasgabbiitiin waan tokko itti ilaaluudha. Wanni ulfaatan kamiyyuu miira tasgabbiitiin gaafa ilaalan in ulfaatu jechuudha, salphaa ta'a. Kanaafuu haala saniin itti ilaaluun barbaachisaadha. Abbaan milee waan atirree piraankii ta'uu baate jechuudha fidadhu isaanii. Amma jechuudha. Yoo piraankii ta'uu baate dhugaallee ta'e namni ilmoo ofii hin gatu sii galeere. Kanaafuu ilmoo keessa fidattee laalka ilmi keetis kunis kophaa jira. Wajjin jiraachuu hin danda'u. Miliyoon jedhan kun kana inni sin argamadha. Amma asirratti anis gaafsanii dhuguun piraankiidha. Garuu immoo yeroo sun ani piraankii haa ta'u ergasitti malee ati dhugaatitti fakkaatee ture jechuudha. Ati akka dhugaatitti surma akka dhugaatitti dhugaa dattee kan fudhattee yoo kallattumaati. Maaliif oduu nama tasgabbaa'ee yookaan immoo dafee piraankii dhallee sin jechuu baadheetuma zin jedheetu waan kana dhiise. Aniifati illee wallollee agarraatu yookaan buna kanatti deebinee nu ta'a. Wallolleetuma waanaaf na jechuudha. Namni tasgabbaa'eetu namni waaqa maaliif akkana ta'ee dhugaadha. Addaan baafatee itti seenu. Waan tokko dhagee namni jechaan illee kan jecha namaa qabatee illee deemuu jira. Oduu naxxaarraati. Borummoo dubbisuun soba ta'e kaan hubachuu qaba namni. Kanaaf waan akkanaa kanarraa qoxxoomuun illee bareeda. Abbaa warraa fi haadha warraa ta'uunis kan ganama walitti dhufee kan lammataa kun hin barbaachisu.
Injera Mas abdam isa balala asitti sobaa jira. Asitti sobaa jira. Somne. Kanaan jedhaani asirratti waan hin dabalu. Waan dabalti jiru mitiidha. Kana fakkaataa ammaa fi viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jenna nu faana turaa viidiyoo keenya daawwadhaa laayik sheerii godhaa hiiqee qabdan waan hundumaa nu barreessu hin dagatiin asiniin